Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii akkuma kaleessa viidiyoo isin waraabee jaartiin hajji mana kee dhufu malee jettanii rakkisnaani mana kiyyan dhufinii jedhee mana godinyitti kiyyaatti waamee jira jechuudha. Maal akkanarraa barbaadu maal akka feetu kanaafu achitti waameetan ishii gaafadha jechuudha. Maaliif ishii mana keenya akka dhuftuun barbaadu jechuudha. Yoo mana kiyya fide akkuma jarreen duraa sinuun beektu jechuudha. Akkasuma waan gochuu dandeessuu fi kanaafu ishii fiduu hin dandeenye gara mana kiyyaa jechuudha. Kanaafu dhimma jabaafinsi barbaada dhimmaafinsi barbaada manatti na eegi naan jennaan lakki gara mana kiyyaan dhufiini mana godinyaa kiyyaa kootu jedhanii bakka itti mee jechuudha. Inshallah dhufaa jira jette akkasin isiniin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bakka itti mee fi kaddaksi qabadhooti kootu jedhanii ishinillee dhufaa jira naan jette innaa ishin dhufte immoo kaameraa kiyya dhoksadhee taa'ee ishee eega jechuudha. Maaliif akkuma baaste hajji deebisna yoo kan naan jettu taate ani keessan jiru jechuudha. Maaliif akkuma baastetti deebisuu qabdi malee ana hajji deebisuudhaaf dhimma irraan qabu jechuudha. Maaliif yoo nufi kooti barbaade malee yoo nufi kiyya deebisuu barbaade malee ishiin naan jetteedhaaf hin deebisu jechuudha. Maaliif waan ishiin naan jette hin jedhaa otoon dura baasuu barbaade illee baasuun hin danda'ayyuu. Maaliif erga ba'ees otoon deebisuu barbaade otuma ishiin naan hin jedhin otuma ishiin naan gaafatiin deebisuun hin danda'ayyuu jechuudha. Maaliif anillee waan gochaa jiru kana hundayyuu guyyaarraa gara guyyaatti waajjira poolisii deemee beeksisaa jira waan ta'eef gizeen barbaadetti hajji deebisuu nan deebisuu nan danda'a jechuudha. Soodhuma ishiin naan jedhin amma immoo akkuma ofii baastetti akkuma ishiin jaaladhee du'a jetteen baastetti akkasumatti haa deebistu malee gargaarsa tokkoyyuu narraan eeggatini jechuudha. Maaliif dura waan hundaa waan jiru hundaa hin dhageessi hin dubbanna waan ta'eef hin dhageessatuma beektu isaaniin aarsaa isaaniin guba jettee baaste waan ta'eef ammallee akkasuma akkuma baastetti haa deebistu waan ishii gargaaruu hin danda'u. Akkasin isiniin jedhaa xiqquma dura naa dawwalte turte jechuudha. Yeroo mana kaameraa kana keewwadhu dhufaan jira dhiyaadhee jira naan jette kanaafuu anillee kaameraa kiyya dhoksadhee keewwadhee qophaa'ee waan ishiin jettu taa'ee ishee eega jechuudha. Maal akkanatti himtu dhimma maal akkanarraa qabdu taa'ee ishee eega jechuudha. Kanaafuu isinillee nafaana tura amma dhuma sagantaa kiyyaa nafaana tura isiniin jedha. ما تدري ما كان والله ما كان يا جيت باتر ايوه يا دي بس بازار تقلين من دي من كم زين الرجل تربي وبزين تمام يقول تقول ما ترى ساعات لا لكن نفت والله بازار تقلين من دي من دي فما جالده باس ما ماس من ترسيسو يا ديلا لا والله بازار من كم ترسيسا كم تنقيله نغان ابغى تربي كنا كم رجاجرت بغنا يا غواك امين ما لي المتن بربادو إما ما سر راقبة تسمونه كنا أكما أنا ما دورا والبيع هو اللي تدفع إما ما سر راقبة ما نمد مكريكو ما نمد خيزي مكري من أقوله نيامتي أنت ما نبربادة يا ما نراد إما قبضة ما نراد إما قبضة لا أنسي بربادة يعني من هكذا ندفع سر قدرمو لا ما نكيا دفول كيسوما ما ندرا كنا فو كيسوما براتي إما يوم قبضة سوون دين مالي في ده كن اللي ما بتة ديم دين أنا لكم كابو ونن نسبة بربادة فتكوفا أكاد ديفا من أبوتو ديفا من مالي زيكود ديفا من جتو نندرجة رياضي خلاص سيني وما لكتي معلومة سامبيه وجنا مو أكسبوري إيجان سايبوت فترة ده جيبودا أوكي ندكي ديفا مجابة تامر مال جري قديتو إركدير بديفا مجابة شو مال فيدا كباري سلا دور إنما nuti video gadhiisnee numa nuti haasofne jennu ati garuu aarii dhuma keenya isaan maarsaa nan guba jettee tudhattee achi baas ofii keetiif gubatte malee wanti na guddeen jiru wanti na goote tokkoyyuu hin jiru. Yaa akkasumaan bas kaanii gisisni dhugaan namni tokko mutiin kun shamarran hangaar miirarraa walii gargaatii waan jaaniif an sobome akkana maaliin qabaaminaa miidhina sobee finna naqe ginammoo achi booda waan si godhee waan sirra mudate waan hundu gisee dhaga'ee kana caaltu ture dhaqina dhiifama gaafachuu qaba jedheeti kanumaafuu dhiifama si gaafachuu dhufe caaltu maaliif kan balleessine rabbi qofaadha asirra maal jetta kan balleessine rabbi qofaadha nan beeka akka rabbiin hin balleessine ati garootuma ana bichaayyuu miti namoonni biraa dubartoota biraarraa ajjii waan geessisaa jiru otuma argitu lakkii taa'ii lakkiitti seeniin akkana ta'ee taa'ee otuma siin jennu lakkii anatu bulfata anatu jaalala waan qabataa anatu maal ta'a jettee
Ittiseentiin kun amma baastee jaalalaan qabadhu kaakuma dura siin jedhu siif hin Tokko jaalala maaliif si qabadhaan jechuutti kan akka namni kana dhagahuun barbaanne akkanaaf itti qoffitii waliin haasofna akka waa'ee kanaatti qofa beektuun si jechuutti dumarachuudha maaliif duraaniif jarjareetti seenee bas dogoggoree. In jarjariin innaa siin jennu gaasitu dide maal sii gochuu dandeenya ta'e homaa siin gochuu dandeenyu nuti. In jarjariin hubadhu warma haala jiru kanarraa hubadhu numarraa barumsa fudhadhu innaa siin jennu. Lakki anatu qabataan sin qabachuu wallaaltanii maal jette itti seentee akka itti seentetti ana maaltu na galchee akka barbaadde godhan garuu na dhibee wanta dhiifama na gaafattu naaf hin galle wanta dhiifama na gaafattu ajittee dhumuu dhiifama na gaafattamu maalirraa dhiifama na gaafattamu moo naafsitu wal beekaa wal lolee dhiifama na gaafatamu ani fata dhuma qaama wal argine bakka itti wal lollee hin jiru. Tanto muni dihum siga baccu de fer so ambra fintane oso inni kasu godinatti himtani oso ame gadagi uttesene warra biji male sintatu ettesene si kono akka na goda jiru laala gartani tan online da gartan male tan inni kaisan na godo turi guddo kanaafuu ani isa sene dira sanatiin tuni haaleen mo isaade isa sene ma jechuudha akka garaa si guba mal sama so hintane ittuma seenan bid sene mali ammush yani sigara caaltu guba maani nakana ittiyanne walla luga dubbachu la namoon baadin akkan majaanitti yaadanii tuma caaltu garaa gubna nama biraan talishi sanallee garaa gubna jettanii matti seentanii simme ofuma keessanii gubattu malee nu wanta garaa gubdanii jiru nuti sinuma yaannee too akkasin ta'ina dubartoonni ajin sin sobajin kijibaadha ajini furdin masaalaaltanii wajin maraatinaan birriin qabu makiinaan qabasiniin jedha fooqiin qabasiniin jedha waan hundan qabasiniin jedhullee akkasuma jedhee nu fuudhe waan ta'eef nuti dura sobamne irraa sin immoo lammaffaan sobamiina jennee naasnitti lakki anatu caala jettan kanaafuu dhimma keessanii gaha. Isa sinu beekata kanaan booda. Nampu caaltuudha wanni dabaree jira. Kan hunda jennuun jechuudha rabbumaan ni taataan jeen dhufe malee wanni rabbi sin goone nama dhuftu deeyaadha. Kanaaf wanni sin jechuu barbaade asumaan maduu takka dhiifama buleetiitiya. Wanni dhiifama bira qote hin jiru. Kanaaf caaltuu wajji tokko dhiifama buleetiitiya. Ginammoo wanni sin bareechuu dhufe isa kana na hojii deddeebistee akka maallaqaas gartanii jirtan na kaade. Noji maal gootuun barbaada. Akkana hojii gargaaree ati deebisnu na gaafachuu dhufte. Duri na baasu na gaafatte ana mari'atte. Caaltuu sin gaafanne egaa. Jechuun ammaan tanaas yeroo saniif ani hin garu ni beekta. Yeroo saniif jaalala isaa malee dhugaa hin garuun dhugaa dubbachuu. Akkuma egaa jaalalli isaa dura si godhee si maraachee baastetti ammallee akkasuma jibbisaa si maraachee deebisuu hin dandeessa. Anko baay'ee uummanni naaf hin eeyyamu haa gaafa san mallattee seekkida keessa dhaqee godhamu uummanni hayyanaan jiru yoo tinu jiraate ibsa. Lakki uummanni akkuma dura birrii nyaachistee baaste sana ammallee yoo birriitti kennite birrii qabda natti fakkaata birriin sirraaftetti natti fakkaata kanaafuu birriitti kennitee sii deebisu. Birrii tamiin qaba caaltu garaa jirtanii dhagaa jirtanii qaallichee jechuun birrii hundan harkatti dhugatee makiraa waan kafaluun dhabe dhugaa. Isa wanti nagalchuun jiru gaafata dura naan mari'attee nan baasa jettee naan mari'attee walii gallee akkasitti baaste rakkoon qaban mallee si gargaaree si deebisuu dandeenya amma garuu si gargaaruu hin danda'u dhiifama naa godhi waan tokkoyyuu wanti si gargaaru hin jiru jechuudha maaliif dura utuma sitti baaste waan ta'eef utuma akkasiin jennu baaste waan ta'eef dhimma kee akkuma barbaadetti fitachuu dandeessa. Kanaafuu caaltu dhugaa dubbachuudhaaf nama raachii hajjiin akkasumas hiriyaati yaa keessaa tamaan kophaa akka moqomaa isaatiin hammisee kanaan deemaa wallahi billa jaami humna dalagaa dhaqennaan dawoo keessa jechuun wallahi maaliif dila kanamaa qool gaafa si bira jiraatus akkanuma si shakarsa. Akkanuma na gochaa ture waan akkana na gochaa ture fi guyyaarraa ol bahee miidiyaarraa iyyaa oole maaliif namni biraa akka kiyya miidhamiin jedhetanii miidiyaarraa tolbaa iyyaa oole namoonni baay'ee sababa keessaniif karaa hundanuu na arrabsaa jiru kanaafuu sinii jecha arrabsamanii. Nimbi kaya caaltu maaliif hootee dhugaa yoo akkuma si godhe san anillee akkasuma naan jira. Kanaafuu yaa caaltu dhugaa dubbatu dheengada jaartii nama seeree dheengadaa ta'an shamarran na bira fidee. Wallahi billahi namtichi baalagee maxarashaa osoo haalii afaan keessan dheen guddatee kan jechuudha. Kanaafuu osoo na waliin jiru dhala jaamoo torba waliin gali wallahi kajjata kiyyaan gari jecha. Ganaan torbaa jaa argitate ganaa torbaa jaa argite ganaa torbaatama sirratti fidaa eeggadhu ganaa torbaatama sirratti fidaa eeggadhu jaa torba xiqqoodha yoo fide yoo ganaan fidanneen
ganaan jalqabne yuuti. Hayyee caaltumee ani tun amma kobboleen jeetis waan kana si marii akkamiin taa'ee. Akka barbaadde ta'e kasi beeka akka barbaadde akka taatu akkam akka taatu si beeka. Dhugaa dubbachuudhaaf hangana dhiifama siin jee obboleetii dhiyaanas keessaa namatti kan beeku namaa siin beeku afaan arabaatti hedduun beeku obboleetii rabbi maajaarra mana gargaarii ganaa waan akkanaa irraa feegee yaa caaltu jedhe. Andura garaa laafu ture dura caaltu garaa laafetti turte amma garuu sinumatu dhagaa nagootanii jirtanii jechuudha dubartootuma biyya kana dhagaa nagootee jirti maaliif kanas garaa laafee fi nama na kiyya fidee waan tokko natti goote deemti as tokkoon siiras naa keessa deemti kun immoo waan tokko na goote deemti kun immoo ani beeku waan isaan na godhanii deeman kanaafuu amma garaa jabaadhee jira dhiifama naa godhan waan tokko iyyuu si gochuu hin danda'u waan tokko si gargaaru garaa jabaadhee gaa. Amma gara jabaadhu jijjiirame jira. Waan barbaaddu na gaafadhu lammaffaa immoo waggaalicha kun hattuudha baalageedha akkuma basharmuxummaa qabutti illee baalagummaa illee qaba. Tamam dhibba takka dhibba lamarsisee firaashina barbaadee guurrata tamam. Nan beeka sanatti ni minisa nan beeka hojii isaa nan beeka waan inni godhu hundayyuu nan beeka hojii ajji. Amma leengadda caaltu ijoolletti araaramee maal jennaan kun viidiyoo san gartuu hin beeku akka inni afaan kana cabsee kun qaama kana ilaalma garee galuun dadhabina cafaqee. Amma ani godhare anuma gochuu hin dandeenye ani doktora miti si yaalu yoo si caccabsee si dhiisee sanumaa si gochuu hin danda'u. Caaltooti miti nama kana garaa jabaatta. Garaa jabaadhe gadur garaa laafa inni nama. Obboleetti dhalaa wajjin dhalanne. Obbolaan hin qaban obboleetti dhalanne. Tamam mana furii deemu mana furii. Sin danda'u kaasi furuu hin danda'u maaliif iddoo naan malee. Amma booda naatu irraa ifee gata arama qofa na furii. Hundumtu akkasuma jedhan innaa dhufan akkasuma jedhan gorsee dadhabee. Waan irraa booda waan akkana nagarate caaltuu warra maatu booda nama badduu loo samaati. Dhiifama naa godhe warrumti dura si gargaaranii si baasani isaanuma na gargaaraati naa deebisaa jedhee malee an caaltuu wanti si gargaaru tokkollee hin jiru. Oon si gargaaruu hin danda'u dhiifama naa godhetti. Amma samaama akkamaa ta'uu dhaan duniyaa kana raayoon galisin qoccoo. Daana waan tokko nan qoccoo nan galchu kaa'anii waan tokko si godhee waan tokko si hin goone isa kan sitti balleessee isa siin du'aa siin jaaladhaa teessee nyaata jedhee si baasteemi akkasuma siif haa godhuree. Amma maal si gochuu hin danda'u. Asiin danda'an jenneen maallaqaatu jechuun narraa kafale liqiin siifin baa kanna as keessa baa makiinaa qaba. Saa fidee si kenname aninnaan akkatti jinna rakkise jedhee boodu dhuguman seetanii. Caaltu kana naan jea makiinaan qaba dukkaana kiyya namaan naa gurguru. Inni makiinaa dhiisiti surree yoo hin qabu caammaa yoo caammaa ta'e hin qabu. Jaamatti hin deemu kana namatti itti bitaa natti butaa ture. Kanaan qabaa garuu gizeen hidhaa kana keessa na baastee amma na duraa qabame yeroo san naasiif kannaan aan jee hono jesaa dura silaa dhufe. Kanaafuu dhuguma seetee makiinaa qabna mana qabna jettee baaste gaa. Eega kun gizeen dhufuu mana duwwaa jechuudha kophee sanatti ta'u. Siin jedhaa ganaan makiinaa qaba siin jedhame ammallee jalaa baafachuudhaaf gizee qabda. Meesh birrii kana kan 200 dubbattaa. Ganaa jiru maatii keetii hunda si gurgursiisa jiru haadha kee jiru waan ati kee biyyatti hojjettee biyyaa qabdullee siin dhiisu jechuudha. Kee bira darbee keessa irraa fixee ganaa kan maatii keetii si gaafata ajjiin nama akkanaati. Ajjii asan baate. Caaltu baroonni ni hindisa jedhee jechuudha maatii kiyyatti mee waan hunda kiyyatti. Ittiin rakkoo qabu ittiin milkisee qabda jalaa deemisiin jedhan. Inni maatii isaati hojjennee barsiisanii maatii kiyyaa takkaa qaban qabu naan jedhe. Maatii tokko qabaatee si barsiisame inni maatii qabaa. Nutu kan si dura amma kana waggaa amma kana jiru hin barreeka. Nuyyuu nu barsiisne nutu guyyaa rakkadhachaa nu nu barsiisi jennee. Inni maatii qabu haati deesseetu karaatti gattee guddate natti fakkaata. Innuu maatii isaan beeku yoo namni maatii isaa beeke nama barsiisa. Anamma yeroo akka deemee goda kamiin na fuudhaa jalaa hin deema jiru maatii kiyyaa fi maallaqa hayya akka dheen gadda maallaqa hayyaa kan hin jedheen. An sila waraqaa isaa sun barbaadu maallaqa hinaa kan nan hin baafatu. Maallaqa isaa fidee sitti kenna. Inni maallaqa yoo itti kenne afaan nyaata hedduudhaan gad naqa. Inni duriyyoota akka isaatii faana yeruma san daqiiqaa 10 tursiisu. Yeruma san ol calaasa. Biringi hangas gausun nyaatame jechuudha gara sinaa. Nyaatame jechuudha ajjiirraa birrii neefi. Ajjiin saree foon arge saree foon bira keessatti deebita ajjiin illee akkasuma birrii yoo bira keessatti hin deebitu. Inni amanuma dila kana hin qabne qoy. Amanuma mammaan qaba siin jedhe ati samantaayyuu sila. Hayyama birruma keessan akkamaata. Waraqaa isaallee bareedala. Ani maal beekana irraa dalagdee irraa dhiistee hin beeku. Kala sana waan tokko nan gaafatiin kanaan booda namaa si gochuu hin danda'u. Erga si fuudhee erga hidhaadhaa baastee hojii seeneen. Yaa hojii maal seena hojii takka dhuftee seeni jennaan shaffaaxaan aan jedhe. Inni mana gahee egaa shaffaaxu namicha mana gahu.
ati shaffaatee garuu fiddeetti kennita. Shaffaatee fiddeetti kana isa shaffaatuun beekuus takka shaffaateen beeku naan jedhe. Kan daf dubartii nyaatu barate malee shaffaatuun baranne. Caaltuutiin gizeen dalagee kana dadhabee dhufu dhibbata ka waan kaardii asiira ka ijoollee jahandoomii jaa. Ijoollee muti xiqqoo godhi tamam akkuma wadala harree quufee jechuudha. Firaasha kanarraa bahee gangalachaa oola. Isumaa gangalatuun ture. Fedhu shamarraa fidata badii dalaga fedhu kun mana faadiin baddii galu san dhalaa fidata fedhu deemee kara jaartii nama mana cabsa akkuma fedhe isaa taa'e. Kanaafuu caaltu teenya kun firaashaa fi baxxaanii waan dhiinga dhiisaa jee kana qucaacamee bite san kun fuudhatee mana faadii keessa shamarran itti fidatee shamarran isaa rafuu itti dhufe. Inni akkasuma ammatti maal argina siin jedhe amma waan tokko iyyuu argina siin jedhe ganaa arguu deembate ati maal argama waan tokko ittiin argine waan tokko iyyuu sirratti finneen ganaa dhibba sirratti fide. Waan isin amma guyyaarraa himaa jirtan kana. Andur dhoksadhee garaa kiyyatti nyaadhee zimuma jedhee liqimsee jaarsa kiyya boru sirrataa jedheetani isaa obsee isaa dhoksee deemuufii ture jechuudha. Isin immoo waan isin godhe guyyaarraa baatan miidiyaadhumarra baastu jechuudha. Ani akka keessanii miti akka keessan kana miti jechuudha. Ani guyyaa tokko yoo narra darbeen miidiyaa irratti dubbadha malee akka keessan guyyaarraa ajjiin kana na godhe dubartii fidate maal fidate jedheen odeessu jechuudha. Maaliif obsee waan bira darbaafi jechuudha. Yoo barbaadeen guyyaarraa wajjin deemame inni dubartii biraa faana mana jira. Dubartiin biraa fidate mana jira. Dilak nama callista? Inni man callisee dhoksee fi Rabbi obsasii wantaati. Uffata isaa kan bituu fana saamunaa shamarran mana fidatee ibsaa isaa yoo amma biraatillee kan kanfalan kiraayii kan kanfalan nyaata isaa nyaata innaa taa'ee kana innuu karreetti nyaata. Nyaannu gadi san qabu jechuudha. Akkasitti ma jechuudhaan kan hundayyuu hin dubbanne kanaafuu an kan hunda gochuufi ture jechuudha ajjiidha. Inni immoo galata hin beeku jechuudha. Akkuma sii galata hin kennine kana mana dhaati baastee galata siin kenni torbee tokko osoo hin gahiin dubartii sirratti fidate anis akkasuma na gochuu ture jechuudha. Akka killeettota isa qabadhu akkas gochuu ture jechuudha. Kanaafuu atis akka barbaadde gochuun mirga keeti. Dhiifama naa godhama ariifadheen jiraata ka'ee deemanii. Yaa caaltu dheeruma qofa naannoo jechuun haaliin lubsamaa diyaadha. Laa dhiifama naa godhama. Yaa caaltu nyaansiin guddaa Awwan tokko si gochuun nama. Hayyee akkam taatee yaa caaltu ta'e. Laa harkaan natti si Tana marra arruma qofa wanta na godhatama. Wanti si godhu jiru ka'e baay'ee. Yaa caaltu nata. Arruma qofa lawsama arruma qofa tama. Arruma qofa wanti si godhu jiru. Nama dhaabbiru nama takka beeku caaltu. Wanti godhu jiru. Wanti tokko si duran sitti himi. Otoo waan si gochuu danda'e si gargaaruu danda'e qaama si gargaaree yoon kanaafuu dhiifama naa godhe akkuma rakkachaa ture isinis qammasaa maaf hin qammasani qophaa kiyya. Qammasni bara qammasanii nurra hottee bara. Gaama si gochuu danda'u ka'e deemu bakka mana uummataa qolloteef hin deeman isaan illee hojii deemani. Caaltu dilama kana garaa jabaatti. Garaa jabaadhe kana. Dilama kana garaa jabaadhe. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun waan talli dhufteef argitanii dhageessanii jirtanii dhiifama si gaafadha dhufee natti balleesse jettee dhiifama na gaafatte ani wanti ishiin natti balleessite hin jiru jechuudha. Wanti dhiifama godhuufis hin jiru jechuudha. Ishiin wanti na barbaadee fi ajjii na gargaariitii mana dhaatti na deebisiidha. Anaa miti naan mari'attellee miti kan yeroo baaste jechuudha. Ani ishii gargaaruu illee hin danda'u. Dhugaa rabbii koo baay'isee galateeffadha jechuudha. Maaliif obsa naa kennee waan hundayyuu ajjiidhaa dhoobsee waggaa shan waliin jiraachuu kiyyaa fi rabbiin kiyya galata naa ga'u jechuudha. Maaliif gizee tokko obseenis bareeduman isiniin jedhaa isaan immoo otoo baatii tokko hin gahiin otoo torbee tokko hin gahiin akkasitti miidiyaarra wal baasanii akkasitti wal dadhabsiisuun kun waan cimaadha jechuudha. Nama obsa hin qabne tokkotu akkas godhaa jechuudha. Ani immoo obsa qabaadhee gizee ajji faana jirrus obsee dhuma waan hundaanuu obsee bira darbaa jechuudha. Kanaafuu akkasiin isiniin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan hordoftaniif galatoomuu ulfaadha kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.